Wayne mobile original bitadina rakka wayne rakko akkasiitiin hubamtanii mobile keessan original ta'uu dide kunooti furmaan isaa akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo sinaa qabachaa ani lataa labataatii YouTube Eritu Teekirraa guyyaa irraa kana mooqa akkuma sin gaaffii garaagaraa kallattii garaagaraatiin nagaafattan wanta ta'e tokko qabadee firaa wanta sin fayyada jedhee yaadu innis gaa akkamitti mobaayilii originala bitachuu yookiin immoo mobaayilii originala akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhudha. Mobaayilii originala kana bitachuudhaaf gaa kallattii garaagaraan sin agarsiisa. Baay'ee salphaadha. Mobaayilii originala fi originala ta'uu dhiisuu isaa kan ittiin adda baafatanii isa keessaatii kallattii garaagaraatiin mala lamaan sadan tokko kaasnee in ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti wanti san gootan keessaa inni tokkoffaan IMEI keessaniin adda baasuu dandeessu jechuudha. IMEI keessan kan argachuu dandeessan mobaayilii keessan diyaal paadii irra galtanii *0 gaafa daawwattan siniif fida. Kun mala salphaadha yookiin immoo seetingii keessan keessa galtanii about foonii keessaatii baasuu dandeessu jechuudha. Mala salphaatiin IMEI keessan baafataniitu kun koodii internationally kan mobaayiloniitiin garaagara ta'anna mobaayiliin kamiyyuu IMEI kana ni qabaa jechuudha. Kunis gaa kan ittiin gargaaru mobaayilota addunyaa irra jiran kan isaan ittiin adda ba'an serial numberiin isaanii kanadha jechuudha. Kana akkuma futaniin kan isin gootan keessaatii tokkoffaan intarneetii bantu. Intarneetii bantanii intarneetii keessan irratti www.imei.info jettanii search gootu jechuudha. Gaafa search gootan fuula jalqabaa kana sin agartan kana siniif fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma mobaayilii ani fayyadamaa jiru J6 Plus-dha. Mobaayiliin J6 Plus ani kana fayyadamaa jiru dhuguma original ta'uudhaaf dhiisuusaa addan ittiin baasaa jechuudha. Egaa isinis gaa kuno akkuma amma isinitti agarsiisaa jiru kanatti copy yookiin immoo barreeffatanii isa barreeffatan kana immoo paste gootanii iddoo anuma bakka duwwaasitti agarsiisu kanarratti kana booda gadi buutanii search gootu jechuudha. Kana booda full description isaa guutummaa kan mobaayilii keessanii isiniif laata yoo fakeedha ta'e yoo real ta'e waan hundumaa isinitti himaa jechuudha. Serial numberiin kun kan ittiin adda isa godhu keessaa inni tokkoffaan yeroo hundumaa isa dhugaa ta'e isinitti himaa jechuudha. Tokko fakkeenyaaf baay'ee bakka mobaayilii keessan copy yeroo ta'utti yeroo itti serial numberiin kun definitionii kan mobaayilii keessanii isinii kennu dhiisuu danda'a jechuudha. Kunis gaa rakkoonni kun akkas ta'uu fi baay'ee bakka copy ta'uu irraa kan ka'e jechuun bakka baay'ee high copy gadi baay'ee bakka mobaayilii keessan baay'ee dadhabaa ta'uu gaafa ta'udha kan kana mallattoo kana isiniif fiduu jechuudha. Kanaaf gaa amma akkuma agartan kana mobaayiliin koo originaaladha. Kuno kanaatiin raamiin isaa 3dha. Storage isaa 32dha. Akkasumas description isaa baay'ee kaameraa isaa ilaaluu dandeessu waan hundumaa ilaaluu qabdu jechuudha. Kanaaf gaafa mobaayilii bituudhaaf deemtan mobaayilii biraa kan biraa qabatanii deemuun sirra jira jechuudha. Kan mobaayilii intarneetii hojjetu bifa salphaa kanaan intarneetii irra galchitanii mobaayiliin kun originala moo originala miti storage isaa inni reelii keessa jiruuf inni reelii karaa IMEI-dhaan ilaalle kun maal akka fakkaatu mobaayilii keessaati yoo dhuguma wanta mobaayilii keessa jiruuf wanti karaa intarneetii kana argitan dhugaa yoo ta'e lamaan isaa yoo wal fakkaate mobaayiliin kun reelii originaaladha jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin salphaamatti adda baasuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee garuu kan isin gorsu utuu dandeessaniiti mobaayilota mana mobaayilii sana rabsanirraa yoo bitattan baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf Teknoo Seenterii deemtanii Teknoo Seentariin magaalaa yeroo baay'ee waan jiruuf achi deemtanii yoo bitattan baay'ee gaariidha. Isaan mobaayilii originaalii kaampaanii isaaniitti hojjetaman wanta gurguranii fi kallattii kanaatiin illee bitachuu ni dandeessu jechuudha mobaayilii originaalaa. Kanaaf bifa kanaatiin bifa salphaatiin mobaayilii biraa tokko qabatanii gaafa mobaayilii bituu deemtan mobaayilii sana originala ta'uudhaaf dhiisuu isaa adda baasuu dandeessu malee kallattii ittiin adda baasuu dandeessan ijaan ilaaltanii salphaatti adda baasuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Maaliif mobaayilonni copy originala wajjin baay'ee wal fakkaatanii waan dhufaniif kunis gaa mala salphaatiin haala isinitti hime kanaatiin intarneetii fayyadamtanii mobaayilii kana adda baasuu dandeessu jechuudha. Kunis gaa high copies ta'e copy irraa akkasiin hin binneef baay'ee isin gargaara jechuudha. Maaliif birrii gurguddaatti dhangalaasne yeroo itti copy binnu hin jiraata. Copy sana bituu keenyarraa originala bitachuu waan nuuf wayyuufdha.
kunis umurii isaafis dabalatee storage dabalatee yeroo baay'ee mobaayilonni high copy ta'an kan baay'ee nama aarsan tokkoffaa storage isaaniidha lammaffaa RAM isaaniidha bakka baay'ee busy ta'uu baay'ee spacing jiru fakkeenyaaf GB 8 keessa GB 16 GB soddoma soddomi lama takkas jedha garuu gaafa sin keessa yookiin immoo gaafa sin cheeguutan kan isinitti himu storage isaa almost bakka wanti sin amanuu dandeenye megabyte faatiin kan lakkaa'amu megabyte 500 GB 16 RAM isaas akkasuma jechuudha kun immoo tokkoffaa akkasin yeroo baay'ee rakkoo spaceidhaaf waan taatan fi appii gurguddaallee fudhachuu dhiisuu danda'a kana malees appii baay'ee akkasin irratti hin fe'anneef illee sin daangessuu danda'a jechuudha kanarraati bilisa ta'uu barbaadan mobaayilii oriijinaala bituu qabdu mobaayilii oriijinaala immoo kallattii ana masiniin itti himeen bitachuu dandeessu jechuudha kallattii lammaffaa yoo isiniif danda'ama ta'ee appii kun amma agartan kana my android kan jedhu kana fudhatanii deemtanii itti dabarsuutiin leegaa oriijinaalisumaa isaa adda baasuu dandeessu jechuudha yoo isaan isiniif eeyyaman mobaayilii keessan irratti qabatanii deemtanii my android kan jedhu itti dabarsitu erga itti dabarsitaniitii booda mala salphaatiin amma kun akka argaa jirtan iskiriinii irratti kaameraa isaa ilaaluu dandeessu storage isaa RAM isaa akkasumas screen density isaa waan hundumaa baatirii ilaaltanii moodela irratti hojjetame hundumaa check ergi gootanii booda mala salphaatiin bitachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkanatti salphaamatti mobaayilii haaraa akka haala kanaan bitachuu dandeessu jechuudha. By the way, ana masinitti immoo jechuun triikii kana anumatti fayyadamnatti fakkaata jechuun triikii ofii kootii natti fakkaata. Ani mobaayilii kam haa ta'u mobaayilii kam fiinnan kan takkaamatti ittiin adda baasa oriijinaala ta'uuf dhiisuu isaa jechuudha. Kunis mala salphaan fayyadamu kaameraa isaadha. Kaameraa isaa takka qofan ilaala kaameraa isaatiin oriijinaala ta'uuf dhiisuu isaa addan baasaa jechuudha. Kunis gaa triikii ani ofii kootii fayyadamudha. Kaameraan isaa yoo wide ta'ee fi kaameraan isaa wide ta'e immoo wanti keessaa ilaalamu jira jechuudha. Normally gaafan argu kaameraan sun wide'dha. Wide ta'e immoo booda leensiin kaameraa sana kaachisu yookiin immoo leensiin keessa isaatii namni argamu waan ta'eef wide ta'uu isaan ilaalaa jechuudha. 4G ta'ee wide'n hin jiru gaafa jettan immoo 4G ta'es wide'n 4G'if wide'n oriijinaalaa garaagara waan ta'eef isaan adda nan baasa jechuudha. Kanaaf salphaamatti kaameraa isaatiin ani adda nan baasa mobaayilota kamiyyuu jechuudha. Kanaaf yoo warri kana yaaluu dandeessu jechuudha mobaayilii masaa kaameraa isaa ilaaltanii adda baasuu illee ni dandeessu jechuudha. Kanaaf akkasiin irra kanneef bifa salphaa kanaatiin viidiyoo gabaabaa viidiyoo gabaabaan kunoo bifa kanaatiin hojjedheera. Kanaaf bifa kanaatiin mobaayilii oriijinaal ta'uuf dhiisuu isaanii adda baastanii bitachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf baasii dabalataatiif akka hin saaxilamne akkasumas gatii birrii keessan iddoon taanetti akkasiin hin baasneefiin viidiyoo kana isiniif qopheessee baay'ee galatoomaa warri na gaafatanis baay'een isin galateeffadha. Egaa daawwattoota koo subscribe gochuu hin dagatinaa akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa karaa kanaatiin na cinaa dhaabbadhaa isin jedha. Qophii koo irraa wayii oriijinaala mobaayilii akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu irratti wanta nuti isinii qopheesse kana fakkaataa baay'ee galatoomaa na daawwachuu keessaniif. Thank you. Warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube kootii dhuftan gaa YouTube'n koo Elite Tech jedhama. YouTube kana gaa waa'ee saayinsii fi teekinooloojii irrattidha. Intarneetii irrattis Elite Tech jettanii search gootan isiniif fida. Kana booda search jettu kunoo bifa kanaatiin isiniif fida. Booda subscribe jettanii notification ishiitti cinaa jirtu kanas all yoo gootan kana booda video ani gadhiisee singaa jira yerootti kanan dura video ta'an garaa gadhiiseera video sanas ilaaluu dandeessu akkasin jalan dabarreefis gaa notification button ishee tuquu hin dagatinaa isiniin jedha baay'ee galatoomaa.